Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaachuu hundaa fi nageenya badhaadhaa jecha har'a viidiyoo gabaabaa tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon kiyyaas yuutuubaroota Oromoo toop 5 ta'an listii isaanii baasee isinii dhiyeesseetii jira. Walumaan haa ilaallu jecha warri viidiyoo keenya warri chaanaalii Astaachuu sabskiraayib nu godhaa. Nuti gara jecha toop 5 Oromoo Oromoo yuutuubaroonni sabskiraayibaraa fi viiyuu guddaa qaban bara 2022 keessatti takka 2 3 4 5 ji'ee isinii qopheesseetiin jira. Eenyu fa'aa akka ta'an walumaan ilaallaa. Jalqaba irratti toop 1 Oroo MP3 jaa Oroo MP3 kan jiru sabskiraayibara meeqa qaba maal akka hojjetu walumaan ilaallaa. Isa kana Oroo MP3 kan jiru kun sabskiraayibara 623 yookiin 623k sabskiraayibarii qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaarra taa'eeti jira. Egaa isa sadarkaa tokkoffaarra kan jiru viiyuu hangana qaba. Viiyuu miiliyoona 200 fi miiliyoona 67 sadarkaa tokkoffaarra jira. Inni lammaffaan Viijin Entertainment kan jiru. Viijin Entertainmentiin viidiyoolee wallistoonni Oromoo adda addaa irratti baasuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, inni sabskiraayibara 400 fi 79 yookiin 479k qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa irra jira. Viiyuun isaatii miiliyoona 100 fi miiliyoona 111 qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa irra jira. Inni sadaffaan miidiyaa OMN kan jiru. Miidiyaan OMN akkuma beekamutti sagalee uummata Oromoo ta'uudhaan yeroo adda addaatti oduu fi waan adda addaa miidiyaa himuudha. Inni sadarkaa sadaffaa irratti argama. Inni sabskiraayibarii 473 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Garaagarummaa sadarkaa lammaffaa hojii qabu baay'ee dhiphaadha. Sadarkaa afuraffaa irratti kan argannu OBN miidiyaadha. Miidiyaa biyya Itoophiyaa keessatti kan argamu yommuu ta'u, inni sabskiraayibara 375 sadarkaa afuraffaa irratti argama. Egaa kana viiwiin OBN sadarkaa afuraffaa irratti argames 80 miiliyoona 80 viiwiin isaa sadarkaa afuraffaa irratti argama. Sadarkaa shanaffaa irra kan jiru Yuunaayitid Oromoo kan jiru. Inni sabskiraayibarii 288k qabaachuudhaan sadarkaa shanaffaa irratti argama. Viiwiin isaa immoo chaanaalii keessa bu'annee seenuu miiliyoona 28 sadarkaa shanaffaa irra taa'eeti jira. Egaa wanni har'a kana dhiyeesseef maali? Sadarkaa uummata Oromootti yuutuubiin gahee guddaa taphachaa jiru. Yuutuubaroonni Oromoo sabskiraayibii gurguddaa qaban hin jiran ni takkatanii kanumarra dhaabbachuudhaan viidiyoo gabaabaa kana isin hojjedhe. Sabskiraayibii laayik sheer wal godhaa wal guddisaan isiniin jaa. Asumaan warri maatiin aan ta'in Astaachuu sabskiraayib naa godhaa. Galatoomaa viidiyoon keenya kanarraa kanuma yeroo itti aanutti viidiyoo bareedaa biraa kan gahuuf deebinutti nagaan turaan isiniin jaa.